Adakkas jettaa gara biraatiin garuu lakki baaburri suni karaadhumarra jirtii kan jedhantu jira. Sirumaayyuu warra inaaffaa qabantu waa mormaa jira kan akka Jawaar malee kan jedhudha. Lammata immoo asii akka gadi baanini yeroo mootummaas haa ta'u uummanni koronaa irratti duulutti waan akkanaa haasawuun Jawaar beekaa karaa dabsuu fi siin jechuu danda'ama. Maal jetta kanarra? Yoo baaburri kun karaarra jiraate ilmaan Oromoo manneen hidhamaa guutanii jiran. Maaliif adamsamaa jiran? Hidhaan bakka biraan jiru. Naannoo biraan jiru. Naannoo Somaaleen jiru. Naannoo Kibbaan jiru. Naannoo Amaaraan jiru. Waa'ee Oromiyaa keessatti. Maaliif kun ta'aa jira? Okay, Wallaggaaf Gujiitti marroo nu dararaa jira jedhanii. Marroonumaa bosona jira. Kana namni of gaafatu qaba bar. Waa'ee. Maaliif bosona jira? Maaliif deeggarsa argata? Maaliif humna horatee sadarkaa amma isaan ittiin sodaatanii dubbatan kana maaliif ga'uu danda'e? Qabsoon Oromoo osoo hadiidarra jiraate galma isaa gahee gaafiin Oromoo osoo deebi'ee jiraate rakkoon sun hin jiraatu. San qofa miti. Warri aangoorra jiru Oromoo adamsee maaliif hidhaa jira? Maaliif ajjeesaa jira? Manneen hidhaa biyya kana dur maal jedhaa manni hidhaa afaan Oromoo haasayaa ture haasayaa jedhan. Waggaa tokko qofa boqonnaa fudhatee ammallee afaan Oromoo haasaya. Why? Because the nature didn't change. Lammaffaa waa'ee hinaaffaa kan jedhaniif sitti immoo jidduu kan waa barreessan ture. One of the best decision of my life. Mootummaa kana join godhuu dhabuun murtii yeroo itti dhiyaadhe ture. Yeroo itti dhiyaadhe ture. Tarii walitti wal gargaarree odoo gooneen. Rabbi gantummaa irraa hoggaan hambisu hedu dongora san oolche. Sanii miti. Osoo abbaan fedhe ittiin haafuu danda'a namni tokko angorroo jiraate. Uummanni kasi dhaga'u. Angoo namni wal dorgoma angoo irratti rakkoon hin jiru. Namni kasi dhaga'u namichi angorra jiru sun dantaa isaa fedhii isaa yoo garaan bakkaan gahuu dadhabe qofa uummanni gara biraa ka dhaggeeffatu. Ka gara koronaatiin rakkannee bara. Koronaan dhufaa jira jennee halkanii guyyaa gaafa iyyinu maa'ii dubbattan jira. Koronaa miti balaan fedhe osoo bu'e guyyaa gootota Oromoo inuma yaadanna. Sanii miti isaan guyyaa takkitti maal ji'a guutuu ji'a lama guutuu waan kana haasayaa jirraan isaan caala yeroo isaan wal ga'anii waa'ee siyaasaa tolfatanitti nuyi humna guutuun koronaa irratti duuluu eegalle. Sanii miti maaliif guyyaan tun maaliif guyyaa kana maa jibban isaan yaadachiifti. Maal yaadachiifti beektaa? Tokkoffaa uummanni Oromoo bakka irraa dhufe keessa waan keessa dabre qeeqeeti maaliif qabsoo kana beektaa qabalee hundatti itti wareegame. Bodina hundaa miti amma isaan waa'ee naannoo haasa'uu barbaadan. Keessattuu marsaa dhumaa kanarratti aradda hundarra namni itti wareegame. Kanaaf gaafa guyyaa gootota hoggaa yaadannu namni nama wareegame san qofaa miti kaa yaadatu. Maaliif akka wareegamee fi kaayyoon namni sun wareegame galma gahe moo hin hanqate of yaadachiisa. Kun warra sirna abbaa irree haaraa jaaruu barbaadu. Warra Itoophiyaa dullattii deebisee nurratti dhandhaaruu barbaaduuf kun hin ta'uuf. Argumentiin isaan kaasan kanaan wal qabatee kan deemaa jiru malee dhimma koronaa yoo taate uummata hubachiisuu irratti illee haga isaanuu hirriba dhabanitti halkanii guyyaa kan itti iyyee dammeessaa jiru. Gaariidha yeroo jalqabaatiif nuti illee gara EBA'ti waan gaarii hojjettan jedhame xalayaan nu qaqqabee jira waa guddaadha. Egaa Jawaaraan gara kiyyaan fixeera hafee wanti jettoo jiraate akkuma baratame egaa daqiiqaa tokko lama sii kenna. Yookaan sagantaa keenya kana waan goolamu. Oromootti waa himuun barbaadan. Seenaa fi beekuun, wal beeksisuun, wal yaadachiisuun akkaan barbaachisaadha. Seenaa kijibaatii miti kan qabnu. Seenaa yakka Oromarratti hojjennee miti kan qabnu. These are real. Hiree qaba dhaloonni irraa waa'ee ishinigaa galaasaan hoggaa hime waa'ee ishinigaa leencoon hoggaa hime lubbuun jiraate
I'm not talking stories. Real. Namoota wajjin nyaatanii, wajjin bahanii, wajjin guddatanii. Hiree qabna, dhaggeeffachuu qabnaa jechuudha. Barreessuu qabna, dubbisuu qabna. Wal yaadachiisuu qabna. Maaliif? Jijjiirama biyya kanaaf dhufe. 75 lafti Oromoof akka qoodamu godhame. Biyya kanaaf qonnaan bulaaf akka qoodamu godhame. Oromoo qofaaf miti, hundaaf qoodame. Qonnaan bulaaf. Adda durummaa waa'ee kanaa kan qabsaa'e Oromoodha. Paarlaamaa keessatti Baarootumsaatiif Tasammaa Nagarii fa'a. Achi booda seera san barreessuun Zagayyee fa'as fa'u fa'a. Lafa qooduu irratti ilmaan Oromoo hedduutu wareegame. Qonnaan bulaan haga takka lafa argate biyya kanatti sababa adda durummaa aarsaa ilmaan Oromoo kafalaniini. Every progress biyya kanatti Oromoo waan hin ta'eef miti kanan jedhu. As a researcher ajaa'iba natti ta'a. Progressiin biyya kanatti dhufe progress jijjiiramni positive ta'e ummata biyya kanaatiif dhufe ka ashaaraan Oromoo keessa hin jirre hin jiru. Ashaaraan Oromoo guddaan ashaaraan Oromoo ka qubaa arbaasuun federaalizimii fudhadhu. Abbaa fedhe wajjin hin kakadha. Waan hin qabuun qabsiisa. Biyya kana keessatti osoo Oromoon qabsaa'u baate osoo dhaabni adda bilisummaa Oromoo jedhamu tokko qancareetis quucaceetis gaara mul'ataa keessa asiin gara beegii kana turuu baate federaalizimii wanne jedhamu silaa biyya kanan dhufu. Sabni silaa afaan ofiitiin hin baratu. Kadhee immoo waliin beeyna. Wanni qeerroo jedhamu tokko doo jiraachuu baate osoo finciluu baate haga har'allee waruma kaleessaa santu aangoo irra jira. Of duuban sii deebi'a. Osoon Oromoon dammaqfamuu baate without the revival of the Franqalloo movement, the Maccatulama movement, the evangelical movement, the Baalee movement, sochiilee kanaan alatti Oromummaan deebi'ee hin ijaaramu ture. Oromummaan deebi'ee yeroo ijaaramuu baate sirna